sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Obbolowwan koo kabajamtoota ulamaa keenya, sheekota keenya, du'aawota keenya, daa'ii keenya akkasumallee obbolota koo Islaamaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagalee nama godhachuun dhaga'aa jiru. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baga walagaa. Islaamummaan damdama. Akkasimi Islaamummaan damdama. Egaan jalqabarratti dukkana kufriin irraa caccabsee humni beekumsaa, humni qabeenyaa, firaaf beekamtiif dandeetti kamiyyuu keessaa kan nama baase. Isa kufii keessaa na baasee ifa Islaamummaa na badhaase. Rabbii koo tokkicha koof galanni haa ta'u. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Itti aansuudhaan akkuma isin iyyuu beektan maqaan koo Abdii Raggaasaa jedhama. Amantii kiristaanaa keessatti yeroo dheeraadhaaf faarfachaa, lallabaa, barsiisaa akkasumallee tajaajila garaagaraa kennuu bira darbee waldaa mataa koo bilaanti godhe yookiin chirchi mataa koo hundeessee tajaajiluu irratti argamaan ture. Haa ta'u malee turtii yeroo dheeraa booddee waggaa tokkoof ji'a 8 ol macaafa an harka jiru dubbisuudhaan, qorachuudhaan, marammaruudhaan Islaama waa'ee macaafa an harka jiru jireenya kootti gaaffii uumaa gaafa deemu carraa namootaa wajjin wal gaafachuu, mari'achuu kanneen akka Ustaaz Xaahir Galatoofaa wajjin dubbachuudhaan waa'ee Islaamummaa kun gaafa naa dhufaa deemu kitaaba Ustaaz Xaahir Galatoo amanuu baattus amantii wajjin wal bari Islaamummaa fi Kiristaanummaan wal simatamu wal himata kan jiru guyyaa 4 gidduutti dubbisee fitan Islaamummaa qaban. Egaan gaafa Islaamummaatti dhufu Islaamummaa kana naa galee jaalladhee filadheen dhufe malee Islaamummaa kana namni humnaan yookiin qabeenyaan yookiin maallaqaan na bitee na fidee na babbalee miti. Kanaaf Islaam akkuma Quraanni jedhu Rabbii qalbii isaa bu'isee Islaamummaa abbaa fedhe badhaasa akkuma jedhu. Rabbitu Islaamummaa na badhaase alhamdulillah rabbil aalamiin. Egaan gara Islaamummaa wantoonni baay'een ta'aniiru, mudannoo baay'een dhalataniiru. Keessattuu nama dhabuun, fira dhabuun, hiriyaa dhabuun, maatii dhabuun, obboleessa dhabuun, akkasuma hariiroo hawaasummaa kaleessa ture hundumaa dhabuun mudannoon akkasii dhufuu bira darbanii ari'atan. Biratti mucaan kun hin sobu, hin amanne, gaddaabbiin qabu, torban 2 eegaa, torban 3 eegaa, torban 4 eegaa. Utuma naan jedhanii Rabbi harka kootti nama 100 ol kenneetu har'aa gara nama 100 fo'ii ooltu harka kootti shaadaa qabatee jira. Alhamdulillah. Asumaan gaaffii tokko isinii deebisuu barbaada. Still now yeroon ammaa kun yeroo hamaa, yeroo ulfaataa, yeroo namni hundumtuu itti nama shakka ta'uu isaa hin beekne. Sababiin isaa baratti munaafiqii baay'ate keessa jirra waan ta'eef namni kamiyyuu namarraatti amantaa hin qabu. Eeyyee dhugaadha. Anillee akkuma keessan namootarraa amantaa hin qabu. Sababiin isaa yeroo akkasii yeroo badaa bara dhumaa akkasii keessa jirra waan ta'eef. Haa ta'u garuu an nama kisaaraa nagalu miti. Namoonni baay'een abdiin hin deebi'a yookiin abdiin ammallee nu gowwoomsa yookiin abdiin amma waan tokko argatutti jedheetu nama hedduutu na shakka. Ani nama kisaaraa nagalu miti. Sababiin isaa utuu Islaamummaa qalbiin koo hin simanne ta'e lubbuun koo wajjin hin galle ta'e nama 100 sana kisaaraa hin nagalu ture. Mucaa koo kisaaraa hin nagalu ture. Gaafa obboleessi koo Islaamummaa qabatu gammaduu bira darbee boo'ichaan of wallaalee ofii koo to'achuu hin dadhabu ture. Maaliifan kun Islaamummaatti namoota kanaa baasii mataa kootiin dhaabbanni tokko utuu na bira hin jiraatin, qaamni tokko utuu na bira hin jiraatin, obboleessa koo Sultaan Alkeerii wajjin wal tumsuudhaan bilbila mataa kootiin kaardii mataa koo guutee as taa'ee kaardii biyya kanaa guutee Itoophiyaatti. Har'a nama meeqa wajjin akkanaa sa'a olii namoonni aduukaa turan beeku. Kaleessi hunda akka bitta qabate namni na bira jira beeku. Maaliifan kisaaraa gadan? Maal naa buusaa as keessatti? Kanaafiyyuu Islaamummaa kana ani kanan ta'eef
musliimota gammachiisuuf yookiin immoo kiristaanota warra keessaa dhufe aarsuuf gaddisiisuuf osoo hin taane rabbiif jecha kan itti dhufe ofii koof jecha of oolchuuf rabbiif jecha immoo dhugaa kana saba biraan uummata biraan namoota dukkana keessa jiran kana biraan ga'aa jira malee islaamummaatti kana dhufe eenyuun fayyadu yookiin eenyuuf miidhuuf miti ofii koofidha islaamummaan nama of fayyada malee namni islaamummaa qabate nama tokkollee hin fayyadu ustaaza sheekh yookiin immoo nama fayyadu tokkollee hin qabu of fayyada ibidda jalaan lubbuu koo baraaruuf malee nama tokkollee gargaaruu hin danda'u akkasumallee ani barsiisaa islaamaa miti yookiin immoo barsiisaa amantii islaamaa miti an waanan dhaga'e yookiin immoo waanan arge yookiin immoo dhugaanaa gale nama biraan ga'udha kanaaf dhugaanaa gale yeroo hundumaa halkaniif guyyaa isan galgala dhaga'e ganama isan ganama dhaga'e galgala dhaloota biraa ga'uudhaanii amma har'aatti dhaloonni dukkana keessaa ba'an kaleessa namoota 56 ol gara kufuritti waamaa ture har'a walakkaadhaa ol as deebisee jira alhamdulillah rabbil aalamiin Allahu akbar kanaaf gara fuulduraatti illee an islaamummaa kanan dubbadhu waan dhugaan islaamummaa naa galeef malee nama tokko gammachiisuu yookiin nama kan biraa dallasiisuuf miti dhugaan islaamummaa rabbitu nuu kenne malee namatu nuu kenne miti islaamummaan harka namaadhaan nu hiramtu osoo hin taane rabbitu ilma namaaf kenne amantiin rabbina irratti ilmaan namaa irratti uume waan ta'eef isa ilmi namaa irratti uumame isa maatii koo irratti uumame maatii koo isa firri koo irratti uumame fira koo isa namni an afaan isaa dubbadhu irratti uumame afaan kootiin gara islaamummaatti waamu borillee itti fufa sababiin isaa miindaa lafa argadhu hin beeka waan ta'eef Allahu akbar nan danda'a yoo ta'e luka koodhaan nan danda'a yoo ta'e konkolaataadhaan nan danda'a yoo ta'e baaburaan nan danda'a yoo ta'e xiyyaaraan hin danda'u yoo ta'e safara hin danda'utti akka hin danda'utti islaamummaa dubbachuuf ammallee dudduubatti hin deebi'u jechuudha Allahu akbar obboloota koo musliimaa baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja obboleessi musliimaa obboleessaaf musliimaaf obboleessa kana har'a qaamaan piraaktikaalii natti agarsiiftanii jirtu obboleessa naa ta'uu keessan fira naa ta'uu keessan aantii naa ta'uu keessan hojii baay'ee hedduu qabdanii dadhabbii baay'ee hedduu qabdanii qorra akkas nama gubu keessa sa'aatii maatii keessa wajjin dabarsuu maltan kana keessatti na wajjin yeroo kana jaalala keessan natti agarsiisa obbolummaa keessan natti agarsiisa turuu keessaniif baay'een isin kabajaa baay'een isin jaalladha itti aansuudhaan koreewwan iddoo kanatti sagantaa kana qindeessuudhaan sagantaa kana akkasitti bareechitanii sagantaa bareedaa sagantaa seena qabeessa sagantaa nama boonsu sagantaa sammuu namaa boqochiisu qopheessuu keessaniif hawaasni riyaadii fi koree qindeessitu sagantaa kanaa ammallee galatoomaa ulfaadhaan isin jedha itti aansuudhaan obboleessa koo halkaniif guyyaa natti dadhabda nan nuffiin utuu nyaara isaanitti guuriin utuu amala koo hin dadhabin utuu an gaafa bilbilarraa kaasuu dadhabu amma manaatti na barbaada na barsiisuun na gorsuun na tumsuun kallattii garaagaraatiin na ijaaruudhaan obboleessa koo kallattii garaagaraatiin natti dadhabee akkasumallee dhiibbaa guddaa gochuudhaan akka umraa dhufee asillee ibaadaa dalagadhu kan na godhe obboleessa koo sultaan alkeera obboleessa jechatti ibsuu hin qabne barakat ulfaadhu rabbi ol siyaa fuudhuu si jedha akkasumallee ustaasota keenya garee shahaadaa galatoomaa ulfaadhaa yeroo hundaa na tumsu yeroo hundaa na gorsu yeroo hundaa na wajjin dhaabbatu egaan kanarra waan dubbadhu qabu sa'aatii dadhabbiiti sa'aatii qorraati wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Allahu akbar Allahu akbar